barattoonni fi eebbifamtoonni as dhaabbannee jirru barumsa waaqayyoo fi barsiisata keenya irraa tiyoorii fi hojiidhaan barannee hunda akka itti jiraannu eegnu dabarsinee akka barsiifnu kakuu ni galla. Bara hamaa fi fincilaa kana keessatti duuka buutuu dhugaa ta'uudhaan gara dhugaatti guddachuuf carraaqii akka goonuu fi duuka buutota dhugaa baay'ee horachuuf waadaa ni galla. Waadaa ni seenna. Amanamummaa gooftaa fi mana isaatiif qabnu agarsiisuudhaan waldaaf seera ishee eeguudhaaf waadaa ni seenna. Tajaajila sobaa fi dogoggoraa mormuu keessatti aarsaayyuu ta'uuf qophaa ta'uu keenya akkasumas hawaasa maatii fi bakka hojiitti amala kiristaanaa agarsiisuu fi jiraachuun dhugaa barannee fudhanne jireenya keenya akka gaggeessinu waadaa ni seenna. Maqaa Abbaa, Ilmaa, Hafuura Qulqulluu sadan Waaqayyo tokkoo ta'e.